Itoophiyaan haala raafama siyaasaa hedduu keessa jirtu diinagdeen ishee baay'een isaas gargaarsa biyyoota guddatanii irratti hirkachuun beekama. Biyyoota guddataniiran jedhamanii Itoophiyaa deeggaruun beekaman keessaa Chaayinaan ishee tokkodha. Tibba darbe garee biyyoota BRICSitti dabalamuu ifatti kan labsatte Itoophiyaan yeroo ammaa ministeerri muummee ishee yaa'ii Belt and Road Initiative Chaayinaan qopheessitu irratti hirmaachuuf biyya Chaayinaatti argamu. Dubbii achirratti dubbataniinis ardiin Afrikaa qooda baay'ina uummata ishee fi qabeenya uumamaa isheetti fayyadamuun humna diinagdee siyaasaa fi hawaasummaa ta'aa jirtis jedhaniiru. Imaammanni Chaayinaan Itoophiyaa irratti qabdu kun haala qabatamaa Itoophiyaa waliin yommuu ilaalamu maal fakkaataa jennee gaaffii gaafanneef Dr. Ittaanaa Ayyaruu Yuunivarsiitii Adaamaarraa yommuu deebisan akkas jechuun eegalu. Faayidaan inni qabu maali? Tokkoffaa investimentii kaapitaalii alaan fidaan jira. Lammaffaa immoo biyya kana keessatti konistiraakshanii tokko kan gatii ol kaa'anii hojjetamu warri kun gatii gadi bu'aan hojjechuu hin danda'u. Sadaffaa yeroo inni fixu piroojeektii kanarraa immoo fayyadamna akka biyyaatti. Abiraam Mangistuu Yuunivarsiitii Bolonyaa Itaaliitti qorataa diinagdee fi bulchiinsaa kan ta'anis faayidaa imaammata gargaarsa Chaayinaa isa Belt and Road Initiative jedhamuun beekamu akkas jechuun ibsu. Chaayinaan bara 2013 keessa bu'uuraalee misoomaa Afrikaa, Eeshiyaa fi akkasumas Awurooppaa wal quunnamsiisuudhaaf piroojeektii isheen lafa kaa'atteedha. Kuni amma waggaa 10 guuteera. Waggaa darban 10 keessatti gara biyyoonni 155 kana keessatti hammatamanii jiru. Piroojeektiin kun bara 2049tti hin dhuma jedhameeti eegama. Gaafa piroojeektiin kun dhumu waliigala qarshii tiriliyoona 1.7 jidduutti kan tilmaamamu baasii irratti ta'a jedhameeti eegama. Akkuma lakkoofsi kun mul'isu biyyoota akka Itoophiyaatiif carraan inni fidu qarshii kanarraa yookaan mallaqaa fi infiraastiraakcharii kan wajjin qabatee hojjetamurraa wanti argatan guddaadha jedhameeti eegama. Imaammanni gargaarsa Chaayinaa inni Belt and Road Initiative jedhamuun beekamu kun faayidaa akkuma qabus miidhaa qabaachuu ogeessonni nuti dubbisne kunneen ibsaniiru. Dhaabbileen Chaayinaa Itoophiyaa keessatti yommuu hojii hojjetan kanneen biyya keessaa dadhabsiisaa deemuu jedhu Dr. Ittaanaan. Dhiibbaa inni qabu tokkoffaa inni firmoota biyya keessaa akka isaan hin guddanne dhiibbaa guddaa irra geessisa. Akkamiin yoo jette kubbaaniyaan warra biyya Chaayinaatti dhufaa jiru kun karaa Road Initiative dhufan kun ciccimoodha. Tokkoffaa faayinaansii fudhatanii dhufu. Export Import Bank of China fandii interest rate xiqqaan gadi bu'aan hin kennaafi fandii fudhatanii dhufu. Lammaffaa immoo yoo isaan biyya akkasii kana dhufanii inshuraansii illee hin galaaf. Warri seektarii akkasii kanarratti bobba'anii jiran biyya keessa jiranii dadhabaa deemuu jechuudha. Kompiitiishii sana sararaatiin godhan. Gargaarsi Chaayinaan biyyoota akka Afriikaaf taasiftu baay'een isaa malaammaltummaaf illee kan saaxilamee fi biyyoonni galii akkan sassaabbanneef illee kan dhorkedhaa jala. Abiraam Mangistuu. Qarshiin kun Chaayinaarraa qarshiin dhufu hagammaatitti qorannoon kan mul'ise malaammaltummaa fidee jira biyyoota baay'ee keessatti. Akkasumaan immoo biyyoonni guddachaa jiran galii mataa isaanii sassaabuu keessatti hanqina agarsiisanii jiru. Maaliif qarshii Chaayinaarraa argatan kana fayyadamanii kun wanta isaan fayyadaa jiruuf isaaniitiif state capacity develop gochuu irratti hanqina agarsiisaa jiru. Akkasumas biyyoota tokko keessatti abbaa hiriyummaa fidaa kan jirudha. Akkasumaan immoo piroojeektoonni kun piroojeektoota gurguddoo ta'uu kan ka'eerra naannoo environmental degradation akkasuma negative impact agarsiisaa jiru. Kunniin kan maddan amalootuma deeggarsa Chaayinaa kanarraa kan ka'edha. Tokkoffaan Chaayinaan gaafa liqaa kana kennitu haal duree tokko malee kenniti. Akkasumas immoo mallaqnii fi deeggarsi achirraa dhufu harki caalaan liqiidha. Amalli inni biraan immoo deemaan diriirinidha. Biyyoonni guddachaa jiran keessattuu biyyoonni akka Afrikaa liqii kana ofii isaaniitti gaafatanii kan argatanidha. Haal duree tokko malee kennamaa fi kun immoo political capture agarsiisa biyyoota tokko keessatti. Diinagdeen Itoophiyaa gargaarsa alaarratti hundaa'ee jiru yeroo tokko gara biyyoota lixaatti luucceffachuu yeroo kaan immoo biyyoota kanneen akka Chaayinaatti luucceffachuun dhiibbaa akkamii qabaata isa jedhuuf Dr. Ittaanaan gosoonni gargaarsaa kan biyyoota lixaa fi kan Chaayinaafaa garaagara waan ta'aniif lamaanuu barbaachisoodha jedhu. Investimentiin Chaayinaas gara infiraastiraakchariidhaan gara investimentii kanarraa kana gargaarsa. Amma akka biyyaatti eessa dhaabachuuf qabna yoo jetta ta'e karaa dippiloomaasii akka dippiloomaasiitti jiraate garuu gara dinagdeetti
gara baalaansii godhanii dhaabachuun biyya kanaaf murteessaadha. Kan warra lixaa kunillee gargaarsa baay'ee nu barbaachisa. Isaanis gufachiisuu hin qabu. Itoophiyaan gargaarsaaf gara biyyoota akka Chaayinaa fa'aa irratti hirkachuun gargaarsa gama biyyoota lixaarraa dhufu irratti hanga ammaatti dhiibbaan inni taasiseeru hin jiru jala. Abrahaam Mangistuu. Wal bira uumuu qabu Chaayinaan sa'aatii kanatti investerii guddaadha Afrikaa keessatti. Garuu kan West irraa dhufu kan deeggarsa West irraa dhufu hin hir'isnees lammaffaas immoo deeggarsi Western irraa dhufuus ineffective hin taane. Garuu bakka tokko tokkotti kan mul'atu deeggarsi United States irraa dhufu bakka tokko tokkotti bakka Chaayinaan hin jirretti more effectiveidha. Kun wanni ta'eef competition geopolitical competition jira. Hordoftoota keenya qophiin har'aaf qindeeffanne kanuma. Keessummoota koo guddaa godheen galateeffadhaa. An Mitikkuu Fiqaaduuti.